qabsaa'ota murtii guutoo weenniin bareedinuma gogaa isiitii fiduuti. Uummanni Oromoo erga gaafa sirni nafxanyaa weerara lafaa fi eenyummaa isaatti dhuftee kaasee wareegama lubbuu ulfaataa jechaa ol ta'u baay'ee dabarse. Uummanni Oromoodhaa uummata jabaa cimaa mootummaa isaa qabaachuu ture. Mootummaa isaaniitiin buruu turan. Garuu Minilik sababa amantii godhachuudhaan mi'a zamanaa kennanii fi uummata Oromoo irratti duule. Duulli inni duule as qofaa miti. Bakki tun maayyiidha malee akka aanolee fa'aa jiran warri seenaa qabu. Wareegamni kun sababa lafa gabbataa fi leeccalloo hawwataa isaatiif malee namatti dhufee yookiin nama miidhee akka hin taane seenaan wareegamaa darbe marti lafa Oromoo irratti ta'uunsaa ragaa cimaadha. Khantu dhufaa khan khutuu itti dhaalmayaa hin jitu. Wareegamni harma harka muraa aanolee fi cilii calanqoo Oromoonni lafa ofii irratti kaffalan fakkeenya seenaan hin daganne. Hayyuun doofawee ijaanis jaame. Qophii kanaan seenaa waggaa 120 har'aa raawwatame. Wareegama qaalii Oromoonni afran qalloo weerartoota nafxanyaa ofirraa qolachuuf taasisan galmee seenaa qabsoo gootota murtii guutoo wareegama cilii calanqoo faana dhoofna. Yakkinis galamee hin dhumu. Calanqoon dirree lolaati. Caliin dhumaatii fi wareegama lubbuu gootota ilmaan Oromoo falmii mirga abbaa biyyummaatiif cala'aniiti. Murtii guutoo gootota Oromoo waraana nafxanyaa qolachuudhaaf lola calanqoo irratti falmatan. Caliin calanqoo dirree qabsoo Oromoonni fincila diddaa gabrummaa weerartoota biyya abbaa weeraruu dhufan waaroo salphinaa itti uwwisanii wareegaman. Erga gaafa nafxanyaan lafa isaa weeraruu itti dhufee irraa jalqabee uummanni Oromoo gootummaan diina isaa dura dhaabbatuun wareegama seenaa qabsoo yeroo dheeraa keessa darbe. Obsanii taa'uunis laalaan hamtu fayyaan jiraachuun akka barruun waa'ee siidaa yaadannoo wareegamtoota calanqoo irratti barraa'e ragga'utti waraanni Minilikii fi Oromoo gara bahaa gidduutti kan jalqabe akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti walakkaa bara 1883tti yeroo dura humni waraana nafxanyaa karaa dhihaatiin lafa Oromoo ituu seenuuf yaaleetti. Obsanii taa'uun sodaamoo arjumma bijaabaa bareedanamu. Lolli duraa kunis kan geggeeffame iddoo Mataa Haraa jedhamutti. Gaafa lolli Mataa Haraa taasifame humni waraana nafxanyaa hedduutu burkutaa'e. Iddoon Mataa Haraa jedhamu kunis maqaa kana kan argate heddumina reeffa achitti walitti harameen mogga'e seenan jedhus jira. Waraanni nafxanyaa dirree lolaa Mataa Haraa irratti mo'atame abdii kutannaa irraa kan ka'e humna biroo dabalachuudhaan bara 1884tti godina Harargee lixaa Bordoddee naannoo Gaara Guuraa jedhamutti weerara garbiroo Oromoota Oromiyaa bahaatti bane. Gaaddisa Chaayaa. Dirreen lola Gaara Guuraa nafxanyoota weeraraaf gigiisaa dhufanii milkii hin turre. Waraana Oromoota ituu Abbaa Duulaa Yaayaa Alii Sireen durfamuun diinni achittis mataa cabe. Yaayaa Alii Siree Abbaa Duulaa waraana Oromoota ituu kan yeroo sanaati. Goota gamnummaa tooftaa lolaatiin injifannoo seenan hin daganne hojjete. Tooftaan lolaa Alii Siree gaafas itti fayyadame. Tuuta kanniisa Gaaguraa diinatti dhoosee tooftaa kanaan loltoota gootota ituu deeggaree injifannoon galmeesse seenaa qabsaa'ota Oromoo keessatti dinqisiifannaan yaadatama. Seenaan lola kanniisaa kun afoola Oromoota ituuf humbannaa keessatti har'aan tanas beekama. Jarri waa karaan beeytuu kennumatu deddeemaanii kanniisaan itti duulee
Yaayaa Alii Sireefaanii jechuun hanga yoonaatti afoola hawaasa itti humbannaa keessatti dhugaan kun beekama. Akka barruun waa'ee seenaa Calanqoo irratti qophaa'e kun qorataa seenaa Badrii Kabiir wabeeffachuun barreessetti waraanni Minilik yeroo sana meeshaa waraanaa biyya Misiraarraa argatuun yoo weerara dhufu uummanni Oromoo meeshaa waraanaa aadaatiin dura dhaabbataa ture. Uummanni diinni achirraa dhufe meeshaa mi'a agartee ammayyaa kana qabaachaa ture. Uummanni keenya agartee wanni meeshaan inni loluun meeshaa ammayyaa tan ta'in takka takkaan dhawamtu tana uummanni gubbaarraa dhufe sun meeshaa ciccimaa kana mootummaa biyya alaa akka Ingiliis kana faarraa walitti qabatee biyya kana cabsuudhaaf uummata Oromoodhaa cabsuudhaaf itti fayyadame jechuudha uummata keenya irratti. Waraanni Minilik meeshaa ammayyaa yeroo sanii hidhate uummata Oromoo waraana aadaatiin lolu akka yaada salphaatti injifachuun itti jabaate. Gootonni Oromoo falmaa biyya ofiif ittuu hammaatan. Wareegamnis itti fufe. Wareegama garmalee yeroo sanii afoola har'aan tanas ragaa ba'utu jira. Walda Gabriel Nafxanyaa kan mataa bututtuudhaa nafxanyaan gooftaa jennee shakaraata lubbuudhaa jedhamee darasuun darasamu ammas beekama. Weerarri nafxanyaa Oromiyaa bahatti yoo qajeele san abbaan biyyaa uummanni Oromoo gootummaan dura dhaabbate wareegama ulfaataa qaanqee ta'ee calaqqisu siidaa ta'ee yoomuu jiraatu baay'ee dabarsees darbe. Lolli Murti Guutoo kan dubbii miila Bakar Waaree qabsoon dachii seenaa Calanqoo caliitti dhiigaan lafa seene kan yoomiyyuu seenaan hin daganne. Kitti beenu guddoo irraa gada geenyu bichi kun wanni calii Calanqootti jeef akka namni nama baay'ee dhabar nama biliyoona irra jiru kan asitti dhufe. Amma lafa kana uggaadatti qoqotte lafee nama akkana uggaa makiinaan qote xiqqoo malee gaba amma gaanii wanna ta'e malee kaa callaa ol kana ol haruu bar lafeenee waan san ta'e caasitti calje kaa. Bakar Waaree. Bakar Waaree goota Oromoo hanga gootummaa isaa hin leellifaminiif goota gaafa biyyaa dhala qaalii kan gaafa calii sana gootota Murti Guutoo dursuun lolee lolchiise. Isinitu beeka warra gubate argee warra gabrummaara ifatee wareegee. Bakar Waaree lolchiisaa guyyaa lola Calanqoo san nama jabaadha. Lolarra ture nama jabaa nama humna qabu nama beekamaadha. Lola gaafa cittee kan nafxanyaan meeshaa waraanaa ammayyaa yeroo saniitiin lolu gootonni Murti Guutoo meeshaa aadaatiin raasan sana lolees lolchiise gooticha abbaa duulaa Bakar Waaree Orfojiloo. Yeroo miilli isaa murame quban qabu ture. Eega cabee fadis dhaqe miila isaa firraa dhabe. Abbaa miilli keemee jedhanii yogaa kana jiru miila isaa gubbaa hin jiru. Inni gaafa si wareegamne. Hin wareegamne si booda wareegame malee guyyaa sana hin wareegamne. Gootota Murti Guutoo falmaa abbaa biyyummaaf ofii cal jedhanii diinas calii baasan keessaa abbaan duulaa Murti Guutoo Bakar Waaree gaafas miilli isaa tokko lola keessatti yoo irraa citu otoo miilli isaa citu ofirratti hin barin fardaan qeetti deebi'e. Miilli kee hoo jennaan inni reef of arge. Miilla isaa eessatti akka dhabe hin beeku. Akkasiin achi buuteen miila Bakar Waaree Oromoota afran qalloo biratti dubbii maymaakaa ta'ee seenaa gootummaa kanaan duras ta'ee hin beeyne. Fuula durattis namni gochuuf hin yaanne dhiigan barreesse. Gootichi Bakar Waaree Orfojiloo. Dura ammoo maal jechaa turre ichi buutee miila Bakar Waaree oggija waan ta'e hin beeynu jechuudha. Oguma ichi buutee miila Bakar Waaree jechuu malee miila isaa dhabame inni immoo hin dhabamne eega inni galee obboleettiin isaa yaa Bakar keenya miilli kee isa kutee oggiyattu miila isaa ifarkee jechuudhaan dhagaye.